السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا يوتيوب channel Hamza sheikh jabir undo khaysanuu bakuma jirtanitti nagayne khaynya isin bira nuufaago isin jecha arrantana video nutirraa dubbachuu deemnu video irraa dubbachuun dirqamaati. Rabbi subhanahu wa ta'ala irraa dubbachuu khaynya kana khaysa ikhlaasa nuufaaqaa'u isinis dhageyfachuu khaysan khaysa rahmataa fi gara laafintii isiniif haaqaayu. Videoon tun video tamii video hedduu nama ajaa'ibsiiftu. Waan jireenya kee keessatti atin dhagayin if keessaa qabdu jechuudha. Dhaga'uus ni malta. Wanni nin video tana qabadhee dhufeef sababni an qabadhee isinii dhufuu naka kaasee video hoggaan laalee videoon coraa namaa sossoofti. Akkasuma akkasiimti. Gama biraatiin namni video tana naa erge haa galatoomu obboleessa kiyyaa Dr. Firaad Yusuf Aslam Husni bakka jirtutti salaamanni kiyya sibira haa ga'u salaamtaa wataaddaraa sibira haa geessu akkaataa koflaa jirtu isiniin beekaa galatoomu kofluu keetii fiisi. Namni video tana immoo share godhe Khalid Shamsuu jedhama innilleen haa galatoomu Facebook irratti nama hedduu biraan akka ga'u isaatu taasise. Hunduma keessan warra share fi like fi comment godhe hedduu galatooma warra commentiin du'aa gootaniifis. Mee osoo karaa viidiyootti hin dabarre dura haati mana kiyyaatti salaamtaa isin irratti qaraatee akkasitti karaa viidiyoo waliin dabarraa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balay islama akkam nagaa fayyaa qabdanii baga jiraattanii viidiyoo ajaa'ibaati inshallah nu wajjilaala waan rabbi isin laaffiseen ni gargaartan inshallah. Yaa waan takkaatu jira. Wanni takkittiin jirtu Rabbi subhanahu wa ta'ala wanni horii ilma namaa kana harka kaayeef wanni horii ilma namaa kana harka fuudhees garii harka kaaye garii harkaa fuudhe. Maaliif garii harka kaaye garii harkaa fuudhe jennee itti yaaduu qabna. Garii ammoo maaliif mutawassixa godhee jiraachise. Mutawassitni kuni akka inni galata galfatuufi kan horiin qabne akka sabbaruufi kan horii qabu akka kannatee itti rabbiin gabbaruufi. Ooma sadeen kana gaayaan yookaanuu hongiti biraa tan rabbiin horii nama dhorgeef hin jiru jechuudha. Rabbiin kanaafis kanneen kaaniifis kannuu danda'a. Fayyaas akkasumatti obboleettiin teenya tuni waa lama waliin hin qabne. Horiidhaas waliin horii fi fayyaa. Rabbi subhanahu wa ta'ala isiyaa fayyisu ni dandeya. Mee inshallah ta'ala karaa viidiyoo son dabarre namu viidiyoo tana hoggaa laaltan xiqqishoo osoo an isiisan tahee jaati itti yaada. Mee karaa viidiyoo na hojii deemaa kallattuman. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan islaamaa hundinuu kan biyya keessaa kan biyya alaa viidiyoon amma daawwachuu deemtan kun obboleettii teenya tan islaamaa ilmii barbaachaaf bahaadhiyaa keessa qaxxaamurtee ilmi rabbii bakkaan gayatte. Isiin qaama miidhamtoota irraa kan taate miila lamaan hin qabdu jiraattu magaalaa Diree Dhawaa keessaati. Iddoon dhalootaas Harargee bahaa magaalaa Harari kan amma jiraattu Diree Dhawaa. Abbaa manaasiitii fi ilma dhiiraa tokko qabdi. Manni isiin keessa jiraachaa jirtus mana namaa obboleettii akkanaata ilmii guddoo qabdu majliisa sheikh Gaalii Jaamuu bakka buutee tanqaraa isaa jirtu. Obboleettii akkanaata rakkina guddaa keessa jirti. Isiidha isin daawwachisuu deemna. Mee viidiyoo kana dhageeffadhaatii achi booda waan isinitti dhagahamu isinuu if keessaa garagalchaa. Ani maqaan kiyyaa Fatiyaa Muummee Usmeel Ahmadiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa magaalaa Harar Araddaa Dirree Xayyaaraa ganda Anniyyaa. Ati qaama miidhamtoota kana ta'uu keessaa guyyaa keessaa uumama rabbii. Dhaladhee guddadhee guyyaa keessaa kana ta'e. Ilmi kana guutuu keessatti eegalte. Aliif gaafaan jiru darasaa shee Adam. Qaama miidhamtoota ka isiin taate uumamaan osoo hin ta'in guyyaa keessaa. Rabbiin subhanahu wa ta'ala guyyaa keessaa isii tana kana godhe fayyisuu ni danda'a. Rabbi haa fayyisu. Akkasuma akkasii Rabbi subhanahu wa ta'ala
fayyaa guutuu isiif haa deebisu dandeeyaadha. Wallahi hedduu natti dhaga'ama namni kitaabban amma isii duuba jiran kana barattee ilmi irratti yeroo isii fixxee hoggaa qabeenyaas hin qabne qaamaas gartee miidhaan isiirra jiraate mee hagamta akka nama dhaga'ama obboleeyyan isinummaan laalaa akkaan nama dhaga'ama akka Hamzaa sheikh Jabiritti akkaan na dhaga'ama inshallah ta'ala akkaawuntiin isiitiis asumarra jira namuu mataa keenya irraa qabnee waan dandeenyu ni gargaarraa jechuudha. Ifiifis gargaarree isiniinis gargaaraa isiniin jenne gama biraatiin manni isaan keessa galan mana isaaniitiin miti. Seenaan dheertuudhaati alaa kulli haal guututti viidiyoo silaa diskiripshini jalaan isinii kaa'u fada feesbuuk irra waan jirtuuf anuma wajji laalame malee laalaan wajji. Tuulaat irraa hin qaree darasaa shaadiin tuulaat irra qaraatee galturraa hin qaree eegas booda shee Usmaan dhufee shee Usmaan irratti kitaaba buruufarraa hanga tafsiira qaree eegas booda Aliyyii Awwaallee irratti sunana kitaaba Nasa'ii fi Bukhaarii fi Maajaan isarra qaree eegas booda shee Aliyyii Bishaanbee birallee dhaqee amala tokko Muslim isarra qaree eegasi as dhufee asittiin kitaaba bitadhe hanga Muwaxxa Ibn Maalikitti saraboo barsiisuu illee ni dandeessaa naan jee darasaa fi nama tokko dhiiraa dhalaa hundaa'u usularraa hanga tafsiiraan hin barsiisa. Yeroon silaa deemee jammii qaruudhaaf silaa hawwii qabu hireedhaan naqabnaan niin heerumee jirtu. Ammallee hawwiin hin qaba amma immoo amma takkaatiin qaba. Osoon hin silaa muradhee jiruutiin heerumee na qabe tunis nan qabdu amma gaafa ilmoo naa guddatte ilmaa akkasumatti sanii fixadhee majlisa dhaabee qubadhee karaa isuu deemu bakka takka taa'e. Shoof himmaa sii gartee? Maashaallah himmaa guddaa qabdi. Himmaan isii himmaa hedduu nama ajaa'ibsiisu. Ganaadhaan baradhee majlisa dhaabee ummata keenya qaraa isaa. Kitaabban amma isiin himtu sunana Ibnu Maajaa fi Nasa'ii fi Abaa Daawudii fi Kunquni maallaqattuu kitaaba xiqqaamee beeka. Allahu akbar. Muslim kitaabni Muslim mujallada 4 kan nan beeku mujallada 4 amma gaa sharxii wajji babal'isanii hoddommeessanii mujallada hedduu godhaa jiran. Kitaabban kana bitachuun qaali biyya teenyatti. Kitaabban kana bitattee isii nama qaama hin qabne taate sii galee waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Yaanni yaada guddaa qabdi. Namni keenya gargaaru kan khayri beekte. Mee maal jettaan ati nama keenyaan? Nama keenyaan irra duraan dursee rabbiin aafiyaa nu kennu fayyaan tun ni'imaa guddoodha duraan dursee fayyaa nuuf haa kennu. Amiin. Obboleettii teenya tanaafillee rabbi fayyaa haa kennu hedduu tasna jette namni diin barate hedduun fedhaa beekte. Hedduu silaa amma namni akkana ilmii qabu kun gartee mana bareedaa keessaa malee jireenya bareedaa keessatti sanuu fayyaa kattan qabne jiruu biyya teenya ni ulfaatti waan rabbi nuu laaffisee naa gargaaruun isiniin ja'a gargaara sawaaba bareedaadha namni kun nama gartee fayyaallee hin qabne ilmillee qabu sawaaba bareedaa harkatanii. Waaw waan ajaa'ibaati. رسول عليه الصلاة والسلام ملجأ نقاف رحمة النساء نرتي عجراته صلى الله عليه وسلم الصدقة صدقا تطفئ غضب الرب بكا خنا خيسا قد هلالو صدقا آر ربي دام ستيجون ربي ترمي كانوا تياري جيريني خيني خيستي ترمي ربي مفتشيفني صدقان نتي خنن نتوني نما خنن نوف سنس قمتشيفته ربي اللي قمتشيفته آرى ربي نقبو سن اللي دامسيتي ربي ورى صدقان إساني آرى ربي سن إرى دامسيتو نواتايس وبلاين خيني خامنو لالا جران ورى غرتي قلبي لافي
akkaawuntii isii barbaanna jechaa jirutu jira hedduu galatooma hunda keessan obboleeyyan akkaawuntiin isii akkuma amma asirra gartan kana asirra cina gartan kana akkaawuntiin isii akkaawuntii tanaan seentanii gargaaruu dandeessan wallahi man farraja an muslimin kurbatan min kurabi duniyaa jeer gamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam namni nama muslimaa tokko rakkoo duniyaa xiqqishoo takka irraa hiike فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركو قياك يا ماسا رب سبحانه وتعالى فإرى نجاي سبا سجي الله أكبر ركو قياك يا ماسا جلا نجابو rakkoo addunyaa xiqqishoo tan obboleessi keetti sii gammadu tan obboleettiin teetti sii gammaddu duba obboleeyyan himmaan isiidha himmaa hedduu nama ajaa'ibsiisu yaanni isiniif keessaa qabdu obboleettiin teenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa isii guutuu haa deebisuu fi wanni na ajaa'ibsiise asirratti heerumtee ilmoota karkattee jirti لا تديرو زمن غيني خانا خيستي رب سبحانه وتعالى نما أكنا خانا نما بيسيسي نمني إسيفو لسان أين يوكته كابو بفيديو ما خيستي ولله الله نمني زمن خانا لا أكم فلات بيتا نما بريدنا كابو تاكا كسو نما مالك كابو nama biyya alaa jiru nama fayyaa qabu shanyii bareedduu qabu fakkeenyaaf amma namni tokko yoo fi harki naafa ta'e ilmoo naafa nadhaltii akka waan ilmoo naafa san inni keessatti uumuu fakkeessaa jechuudha. Tun amma haxaa guddoodha waan namarraa isin fakkaanneedha akka Hamza sheikh jabiritti. Ammallee zamana kana keessa mee waan jiru siif haa himu. Yoo ni fi gurbaan tokko lafaa ka'ee intala biyya alaa takka osoo inni biyya jiru harkate maal jedhaniin Allah awara beebeluu milkeessa haa jedhaniin bara beebeluu milkaa'ee intala diin harkatee inni milkaa'een dhabamteetiti intala maal harkateen biyya alaa harkatee inni milkaa'ee taate tadiin inni milkaa'ee inni dhabamte immoo yoo intalti takka immoo isii biyya jirtu gurbaa biyya alaa jiru fayyaa qabu maallaqa qabu harkatte maal jedhan Allah nama milkooyte jaan no anamma jaarsi obboleettii teenyaa ka isii fuudhe kun nama milkaa'een jaa akkas anis akkasuma jaalla maaliif milkaa'een anji ilmaan isaatiif tujjaarummaa jaaltu diin islaamaati yookaan na'am wallahi na'am namni amma maallaqatti wanni jaa ilmoo misaala biyya teenya tokko ilmoo bareedduun diimtuun dhalatte sa ilmoo bareedduun diimtuun akka namni keenya beeku gaa'ugaaniif dhalattee fi nama kana gartee hiree bareedduu harkattee namni kun bareedaadhaa minaamin gartee isin tabiyyaalaatii biyyaalaatiin kan naddaa ilma diiniin laalee kennaaf hin jirtu jechuun nama keenya bira garuu ammoo wanni laaluu qaban sila namni bareedaan namni tujjaarri gartee nama diin rabbii qabu nama faamii islaamummaa tana qabuutu gartee filatamaadha jechuudha. Akkana yaadutti na biratti illee nama diinidduun fedha. Saniifuu amma jaarsisii kun ni milkaa'ee jaan jechuudha. Isiin ilmummaa miilaan lafa deemtu dhalaan hagana baratte jechuun inni inuma yaaddoo ilmaan isaati. Wallaahi yaaddoo. Ani jiruutu yaa keessatti dhalaa barattee fi dhiira barattee wanni jireenya kiyya keessatti na gammachiisu. Ani wanni na ajaa'ibsiisaa fi na dinqisiisaa maali beektaa? Abbaan manaa ilmii qabaachuurra silaa haati manaa ilmii qabaatte na gammachiisu. Irra. Maaliif yoo jette abbaan manaa yoo ilmaaniif jecha waa aloolachuuf ala oole waa dalagachuuf ala oole haati manaa mana keessa jirti ilmaan kee isii guddisa. ilmaan kee maal taanis sii gabbaan? Aalim. Ulamaa taanis sii gabbaan. Maashaallah. Kanaafuu abbaan mana isii ni milkaa'een jedhan. Akkas hedduu walla. Meemallee eenyu akka heerumtee akkamitti akka heerumtee waliin ilaallume.
Taruhlah bahu. Mudun nasi muda teni yurti. Ni jirti. Hedduu jira. Gaafa ganda keenya baradhu biyya teenya horofaa ilmi tan guyyaa tokkollee dhiisuu hin danda'u. Horofaa dachiinni mucucaattii gundeemoo na jalaa mucucaattii dachiinii horofaan na qaqqabaa. Hogguu torba lakkaawwadheetiin guyyaan hoggu jaha lakkaawwadhu gattaa'ee horofa firraa soqee hogguun hoggu jafaa lakkaawwadhu. Masjiida seenee nama cufa dura dhaqee bakka sheekha jala dhiyaattu dhaqee akkasitti ilmiiti jaqaraa ture jechuudha. Achi taa'uu qabeelumtoota walaala san keessa deemtee ilmi kana barattee jechuudha. Baradheetiin yaa rabbi yoonii fi gartee masjiida qaarraan tan horofa kana qaraatii tana keessa na kuffifte yoonii fi gartee mas gizeen salaata keetii jimmaa keetii deemu gizeen taraawii keetii deemu na kuffifte ganaarra booda si salaatu jeeniitiin nan darbu rabbiin gizeen tafaafate. Akkasuma ayyoon tiyyaas du'aa'iidhaanis si cinaa dhaabbaddaa hanga gartee gaafaan an qara'ullee bakka akka qeera bakka nan ba'uu hin dandeenya kaafaan naa diriirsaana jala deema gizeeniin an dhufees bishaan salaataatis ijoolleen naa kannaa nyaata faasaanan naa neeyxee bakkaan an guyyaa ooluun naa ergaa ilaan irraa na jala deemtee na tajaajilu jirtu diinuma kanarratti akkaan jabaadhu har'a isiin bultii hortee nuti teenyaa miti takkaan aan hin jennu. Gaafa amma sheekh Aliyyi awwaallee kana faabadate mee kana keessatti akkamii barachaa turte? Gaafasillee bishaan hin jiru. Maallaqa warra keenyarraa fudhadhee deeme kitaaba bitadha jee an kitaabaan hedduu bitachuu fadhaa laqa fixeeti ijoollee xixiqqoo abbaa lama sadii na jala deema waanii isaan nyaachisu dhabee ijoolleen gurguddoon majlisa kutte nama akkana firraa laalee bishaan waan hin bitadhuun dhabe shilingii takka bishaan jirkaanne shilingii takkaan bishaan waan hin bitadhu dhabee akkana jee guddaafaarra lallaalee nama karaa deemus firraa lallaalee kophee takka abbaa lama ta'a guddaafarra darban harkee shilingii gurguradhee bishaan guyyaa lama ijoollee bite guyyaa kan boo'eetiin liqii fudhadhee qarshii dhibbata kanamarra warra keenya dhaqee kaisin akkanatti bareedduu kasiirtanii nan diinii achi akkana gabaa illee hin jenne maallaqumarraa fudhadhee na dhoorkayyoon inti medee garaabbate jee amata tokkochi taa'ee achi bishaan hin jiru firraati guyyaa tokko akkaan bishaan beesan dhaqee mana laalladhee mana tokkotti mana of coof dhaabame tokko nu galchanii hogguun achi seenee kitaaba kiyyachi bulfadhee. Nama akkamii garuu? Masha Allah. Bishaan manatti seenee mana keessa laaligaa isiin miilatti hin deemtu hin qabdu. Khayaala imaajin godhime bishaanii isiin manatti seenee keessaa gabbahuu hin dandeenye warri miila qabu hoggaa gaxoree isiitu hafaa jechuudha. Subhaanallah. Gaafa kana hunda obsitee keessa teessii beeka. Silaa arraanaa fi ati taate yoo warabbiin lubbuun dararnaa jee yoo raadhiise gaafuma barannaa jennee keessaafuuf jennee fiinaa jechuudha. Obsa guddaa kana rabbi isii kannuun kennaa guddaadha jeetii yaada. Obsa kana qabaachuu dhabuutu namni keenya irra guddaa wallaalaa ta'e yaade beekta. Barnootaaf numa deeman garuu. Barnootaanii deemanii amma misaalee nyaata qonkoo obsuu dadhabuu rakkina adda addaa obsuu dadhabuu namni ilmi biyya teenya baratu jechuun lubbuu fi tana gartee gandarraa fagaatee waan adda addaa godhaa miti. Kanaaf obsa guddaa barbaachisaa jechuudha. Yoon obsine bakki gahaan hin jiru. Quraana bira dabartu. Inna ma'al usri yusra. Kanaaf amma isiin tuni maasha Allah hedduu na ajaa'ibsiisti rabbi umrillee alee risaanii fi hedduun jaalladhee nama. Ijoolleen nam diidamii takka kanaan achi keessa jirraa kitaabban kiyya akkanumatti akkaan gandaa fi dadheen lafa naqadhee osoo hin taa'u jiru halkan keessa roobni roobee dhufee mana nurra digee bishaan mana nu seenee kitaabaaf nutullee nu guutu. Har'a bakka seenuus hin qabnu firraan qaraa tana keessaa ni gallaguu lubbuun jetteen galin jeetiin dhoorke lubbuuti. Akkasii bishaan keessa anilleen ol fuudhanii na gabbaasanii kitaaba kiyyallee akkasii matarra qabatanii ijoollee yoo gabbar ni jiidha akkasii dhadhaabbatanii namni dhiirti iyyinee manni girgidda ganda sanii dhagayanii dhufanii ani immoo nam afurii na qabanii mana sheekaan ol naqan huccuu nam maranii abbaan mana kiyyaatis barata sheeggaali irra barata ammallee shee Abdallaa Haafizaa kanarratti himsii barata kana rabbiin nama nu bara zakajanii gizee shimbirroon gizee ganama garaa qullaa gabbaate guuttattee seentii sheene akkasumaaf malee hojii qawaamii takkan qabnu jechuudha. Innis akkasuma waluma kitanaaf ilmuma keessa jira nuti amma dura qubannee bakka hojiitii fi bootaa dalagaa takkaa fi waan takka tarra gabbobbaanee waan teenya san gaggeessinee nu qabnu dura. Innis qara'uu qaraasisuu akkuma kiyyaati. Maqaan kiyyaa Imaaduddin Sheekh Jamaaliin jaama. Dhaloonni kiyyaa gaara bulataa baddannoodha. Osumaan qaruu jiruuti fuudhii na keessa rufte. Manaas hin qabu qabeenyaas hin qabu dhiirota diin jaalatteetu diinis qabaattee
akka kiyyaddiin taqabdu tadiin kiyya. بارك الله فيكم أبلي سخينيا خن فيديو تنا إسان الروارا بس هاجلتومو فيديو نكم أمو ولله اللي خنا أباب منا يسيتي إسلام مرات على إسان لا تشوف ما تكن قبل ربي ولدتي في دي هذا مناتي في أباب منا وليفتهاني ربي أملي ولينا بولشو جريني ساني فاتولو أن إسمان دين كسيفة داو إسمالف دين كسيفة تناجي خجرتي بفهلالين فيا هلالين دين قفا فلتشو ما شاء الله إرجمان الله صلوات ربي وسلامه عليه مالجي تنكح المرأة لأربعة دلان وأفريف فودم تجي دلان وأفريف فودم تجي إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم وأفران كيسا لجمالها جي بريدين إسيتي فتاكا ولمالها هوري إسيتي فلاما ولنصابها قصيو في أنبيو إسيتي ولدينها جي دين إسيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مال جي بودرة إرقام ربي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين جي شوف بريدنا في سنف ودمتي هوري في سنف ودمتي هوري فوني سن فودمتو هوري إسي سن الرت إركتني ناتشوف أزون تهين هوري إسي سن أكا خديجة رضي الله عنها ديني في أتوبات آتي لا في دويدات آتي سنتي هوري إسي سنين يونا مدين تجاجل ودي متاتي تاك أمو خانا هندا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم بيرا ختين مال جئ فاظفر بذات الدين تدين كبدو فلدو وإلا تربت يداك جي يوخن هركي هركا دارا هتويتي تاتي سبحان الله شوف قربان كن أما جارسي إسيدا شيتي تخوني والله أكوان حديث نخون إسرتي هي كموتي وانا جايبها في اللتك أكوان حديث نخون إسرتي هي كموتي سبحان الله سلاران تناديرو نتاتي يو جارتين تي عريانة تاتي عريانة جتشون نما ميلان كمني تكاور كنافا رحمة بابا بابا أكوان حديث نكون سرته خموتي اي والله نندين كسي فدا ربي جنة إسافة خنون جاء أكاونتي نما سر قرتنتون أكاونتي إسانيتي مني أما يرود أف خيسا قلن منا ها منا نماتي مني إسا يرود أف خيسا قلن منا نماتي منن قبن هورين قبن دلقان أبتاين قبن ربي في أمة إسلاما أمة أورمو هندي خينيا بيرا دابتشو كنا بابا أفانين كاتين هندي خينيا أنا في هندي بيرا دابتشو كنا بلايل أكاونتي أستي أجر تنتنان بانكي إسي خيستي نكا أما دورا وان جرو تكاتو توري وان الدو يون يادت للي كاما نسوسوسو وان نجيب بيسيسو وان خنا رايلي نما فغيسيچو مالي ونخو يو خنا نجيتو تاتي نموتانيتو مال غودان سيتا غرغارسا مقارب بيتين ايغلني اكاونتي متاو في غولتن لا اله الا والله اكاونتي متاو في مسجدا جاني نما نياتي جرا ربي سدادو سبحان الله نما دكبستا جاني نما نياتي جرا اني غافا امني سمقا بدي وان نما غرغارن كان ننجب مالف جنان وان تكشو تكام مقانا ما بليس تناف أكاونتي تينيتي هناي تنيف أكاونتي إساني بانكي هجي غمتا أورميا تنجت أكاونتي إساني تي أكاونتي سيتي في أكاونتي أبا منا سيتي نفكاتا أكاونتي تنرى غرغانو دنديسن نمني هندنو أكاونتي فيديو متين يتنا چنتوني أركتن تنرى غرغانو دنديسن غما براتين هذا كانتي كون كبدو يا
Hintu fatina. Malee fi dolara takkan taane. Dolara takkan taane. Achi hoggaa dheeyite waa taatiif itti mana kaafe hoggaa sunuu hoggaa waliin dhufte guddoodha beekte. Sa. Nama dalagaa hin qabne nama waa wanni hin taane. Hojiin Rabbi hojiin qabne barakaa rabbi keessa kaafi harkaan qabne taniin tuffatinaa rabbi isinii laafise darbaa fi sadaqaa. Wallahi riyaalli tokko kaati ergituuf biyyatti maallaqa bareeda ta'a. Doolaarri tokko kaati ergituuf biyyatti maallaqa bareedaa ta'a. Yuuroon takka taate ergituuf biyyatti maallaqa bareedaa taatiif. Sadaqaa nama akkanaatu haqa godhata. Malee obboleessa kiyya osoo namni kanaa hajaaramuu qabu jiru ani masgiidallee jaarina isinin hin jedhu isinummaa mee ilaala. Isin ilaala masgiida jaaruunis waan gaariidha. Madrasaa jaaruunis waan gaariidha. Walaakin masgiida jaaranii namatti salaatu dhabuuf hadhu. Yoo nama kanaa kana qubsiisan akkaataa itti salaatan nama barsiisan. Si galee? Nama jaaruutu dursee duraanuu jechaatiin ture. Nama jaaruu caalamoo mana jaaruu caalaa. Manni namaan tolaa jechuudha. Namni yoo jaarame manni jaarame tola si jechuudha. Yaa tanaaf sadaqaan innama sadaqaatu lilfuqaraa'i والمساكين والعاملين عليها جاء رب سبحانه وتعالى صدقان للفقراء فقراء شو ورا كساني خان ورا دلقات أبتان قبني ورا قويت مي مال نياتن ياو بارك كسين جت كرانا ما نياتا aku macam berong gara aku lah gabate hogga gal tu gara guta tu sana male wanita Allah akal jacun ya Rabbi maaf jiran jacun والله نمو إيمانك كبن إيمان وزاني تلو والله صبري أجايب صبري ربي أما اللي صبري هذا بلو في فيديو تنا كيسين نما هدو برغيسو لايك تويتاني شير اللي نوغدا وان خيريتي بلون دغتنا وان خيريتي نما هند برا ولينجها هاجر غارو رب سبحانه وتعالى ورا غرغاريت ملكا وربنا هاغدو أسمرت سن الرجاء بسنا هذا فيديو براتي ورد بنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء.